Filannoo pireezidaantummaa bara 2016 irratti hedduu seensaa Raashiyaatii jalqabe waltajjii miidiyaa hawaasaa Chaayinaa TikTok irratti odeeffannoon sobaa facaafamuun babal'achuun biyyoonni biraa siyaasa Ameerikaa keessa seenuu keessatti yaaddoo yeroo dheeraa ta'ee tureera itti fufeeras. Bara 1974 bu'uureffamee fi Yuunaayitid Isteetsi keessatti duula filannoo to'atu Koomishiniin Filannoo Federaalaa lammiileen biyya alaa filannoo federaalaa ankutaa akkasumas sadarkaa aanaa geggeeffamu keessatti kamirrattuu gumaacha akka hin goone cimsee dhowwa. Kunis maallaqa kennuu, gorsa yookanis murtee kennuu kamuu nama dhuunfaa lammiis ta'ee jiraataa dhaabbataan taane yookanis qaama biyya alaa kamuu akka mootummaa koorporeeshiniidhaa fi dhaaba siyaasaa hunda dabalata. Seerri kun kaadhimamtoonni fi bakka buutonni isaanii gumaacha odoo beekanuu akka hin fudhanne yookaan immoo akka hin gaafanne dhorka. Kaayyoon dhoowwa kanaatis dhiibbaa alagaan siyaasa biyya keessa irratti qabu ittisuudha. Kunis bara aangoo pireezidaant Joorji Waashingtanii fi pireezidaant Toomaas Jeefersan keessatti waan akkanaa gamtaa walxaxaa ta'eef karaa banaa jedhanii akeekkachuu isaanirraa qajeelfama Ameerikaa ta'ee hafe. Garuu dheerina yeroo keessaa qajeelfamni kun hojiirra ooluudhaaf caalatti walxaxaa ta'eera. Fakkeenyaaf dhaabbileen biyya keessaa qaama koorporeeshiniiwwan biyya alaa ta'an hoo Ameerikaa keessatti hundeeffaman. Akkasumas immoo dhimma hojimaata isaanii keessatti murtiin barbaachisoo ta'e lammiilee yookanis jiraattota Yuunaayitid Isteetsiin murtaa'oo ta'e filannoo irratti gumaachuu danda'an. Kana malee immoo karaa biraatiin murtiin Citizen United jedhamu bara 2010 mana murtii olaanaatiin kenname dhaabbileen biyya alaa filannoo irratti dhiibbaa uumuu keessatti karaa biraa bane. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi irratti dhiibbaa uumuuf karaa Super PAC arjooma gochuudhaan. Warri karaa Super PAC gumaacha godhu kallattiidhaan duula filannoo wajjin qindoomina qabaachuu dhiisuu danda'u garuu yeroo baay'ee galma filannoo wal fakkaataa irratti hojjetan. Akkasumas dhiheenya kana immoo arjoomtonni biyya alaa jalqabbii waraqaa filannoo gumaachuu akka danda'an murteeffame. Kunillee fuulletti guutumaan guututti akka filannootti hin lakkaawwamne ta'us dhimmoota filannoo wajjin wal qabatan barbaachisoo ta'an irratti ta'uu danda'a. Walumaa galatti addunyaa walitti hidhamte koorporeeshinoota biyyoota baay'eedhaa fi waltajjiiwwan miidiyaa addunyaa keessatti sararri dhiibbaa alaatii fi siyaasa biyya keessaa hedduu addaan ifatti baasa ture yeroo ammaa kana wallaalchifachaati jira.